Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu? Harri eebiradda bara 2016. Qophiin har'aaf qabnu tibbanaaf mala jireenyaati. Tibbanaan keenya guyyaa gootota Oromoo biyya Neezerlaand keessatti kabajame irratti xiyyeeffata. Malli jireenyaa immoo waa'ee obsaa irratti kan qophaa'edha. Akkuma barame dursa kan dhiyaatu oduudha. Ani immoo Lalisee Udaajooti. Amma oduu har'aaf gara dhaabasaatti innis hin dabarsaa itti dhiyaadha. Akka mooltan oduu isaati kanaaf qabnu sin dhageessisaa an dhaabasaa waq jiraati. Barattoonni Oromoo magaalaa Baddallee keessatti argaman hiriira diddaa gaggeessan. Agaaziin immoo akkuma bare barattoota hiriira nagaa ba'an irratti tarkaanfii fudhateen barattoota hedduu akka miidhee hubatameera. Barattoonni bakka garaa garaatti wal qabanii yeroo gargaarsa waliif godhan mul'ataniiru. Barattoonni kun reebicha hammaatullee mirga keenya karaa nagaatiin gaafachuurraa duubatti hin deebinu jedhaniiru. Barattoonni hiriira ba'an kunis gaaffiin isaanii Oromooti seeraan ala hidhaman haayikaman kanneen seeraan ala nama ajjeesanis seeratti dhiyaatanii gaafataman jechuun isaanii dhaga'ameera. Godina Shaggar Lixaa aanaa Midaaqanyitti humni ittisa uummata Oromoo waraana wayyaanee aanaa Midaaqanyi magaalaa Baallammii keessa qubate irratti tarkaanfii fudhate. Tarkaanfii torbee kana keessa waraana gaazii fi poolisa federaalaa akkasumas kora bittanneessaa irratti fudhatameen humni aanicha keessa qubate hedduun akka madaa'e beekameera. Tarkaanfii boombii harkaatiin fudhatame kanaan madoon hedduu gara hospitaalaatti otoo geeffamanii akka mul'atan kanneen ragaa ba'an ibsaniiru. Waraanni wayyaanee kun heddumminaan kan aanaa Midaaqanyi keessa qubate uummata mirga isaaniif gaaffii dhiyeessan hiraaruuf rakkisuuf akka ta'e hubatameera. Balaan lolaa magaalaa Shawaroobiit mudate namoota 400 ol qe'eesaanirraa buqqise. Balaa kanaan qabeenyi birrii miliyoona 1.2 shallagamus akka manca'e hubatameera. Rooba cimaa sa'aatii 3 oliif roobe kanaan lolaa uumameen gandooti 4 guutumaatti dambalii lolaatiin akka guutaman beekameera. Naannoo Gaambeellaatti dhumaatii ga'ee lubbuun namoota 200 olii darbuun beekamee jira. Odeessi naannoo sanarraa bahaa jiru akka ibsutti dhumaatii kana kan raawwate garee Sudaan Kibbaa jedhamu. Gareen kun akeeka siyaasaa qabaatuuf haadhiisuu haga yoonaatti wanta adda baheen beekamu. Jimaata darbee halkan naannoo Gaambeellaa godina Nuweer jalaa aanaalee argaman 3 keessatti Sudaan Kibbaatii daangaa ce'anii hidhattoonni Itoophiyaa seenuun tarkaanfii fudhatan kanaan lubbuun namoota 182 battalatti akka darbe beekameera. Daa'immaniif haawwan 108 ta'anis humnoota kanaan fudhatamaniiru jedha oduun nu ga'e. Gareen kun hidhannoo guutuun naannoo Gaambeellaa seenuun namoota garii ajjeese, garii immoo madeesse, garii immoo humnaan ukkaamse akka fudhatameedha odeessi kun kan addeessu. Kanaan dura humna hidhataa naannoo Gaambeellaarraa hidhannoo kan hiiksise waraanni wayyaanee immoo dhumaatii booda madda galiitti walitti qabachuuf olii gadee fiigaa jira jechuudhaan kanneen biyya keessa jiran qeeqaa jiran. Taatee kanatti fayyadamu wayyaaneen naannoo Gaambeellaatti kaampii haaraa dhaabuufis tarkaanfii akka jiru hubatameera. Wayyaaneen beekaa uummati naannoo akka hidhannoo hiikkatan goote yeroo balaan ga'e ittiin galii walitti qabachaa waan jirtuuf uummati biyyatti akka kana beekanii hidhannoo isaanii dhoksanii awwaallatan dhaamsi darbee jira. Kun kanaan otoo jiru manni marii bakka bu'oota wayyaanee balaa lammiilee Gaambeellaatti hidhattoota qaqqabe yaadachuudhaaf guyyoota gaddaa labsee jira. Guyyoota gaddaa biyyaalessaa guyyaa 2 turu kanaan naannolee magaalota akkasumas embaasotaa fi bakkoota garaa garaatti alaabaan biyyatti gadi siqee akka balaliifamu murteen darbee jira. Haa ta'utii wayyaanee yeroo kana gootutti lammiilee Oromoo waraana agaaziitiin uumaniif yaadannoo guyyaa tokko dhiisii daqiiqaa tokkollee akka hin goone maddeen eeruudhaan qeeqaniiru. Akkasumas baqattoota Oromoo doonii irratti dhuman ilaalchisee wayyaaneen haga yoonaatti waan tokkollee akka hin jenne oduun kun dabalee addeesseera. Waajjira mana marii Ameerikaa keessatti dhuga ba'iinsi dhiittaa mirgaa uummata Oromoo saaxiluu gaggeeffame. Dhuga ba'iinsi guyyaa kaleessaa gaggeeffame kun kan xiyyeeffate waa'ee dhiittaa mirgaa dhala namaa Itoophiyaa keessatti raawwachaa jiru keessumaa miidhaa uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru irratti kan xiyyeeffate. Kanneen dhuga ba'iinsa kana dhiyeessan keessaa 3 lammii Oromoof gaazexeessaa Aljeeziraa duraanii kan ta'e Muhammad Adeemo Ameerikaatti Daayireektara Amnesty International akkasumas hundeessituu fi dura teessuu dhaabbata dhimma imaammataa Oakland Institute akka ta'an beekameera.
dhuga ba'iisa kan booda miseensonni hawaasa Oromoo kutaalee United States fi Canada irraa Washingtonitti walgaan hiriira guddaa tokko gara White House-tti gaggeessanii jiran. Oduu isaati kanaaf qabnu kanumaa qophii keenya fi waliin nagaannu tura. Jabbi rooba keessa jalan dhaabbatanii sidaangaa qaba ibiddi tuqaa jibbaa maalu tuqanii Oromoon galaana littiksanii galaana littiksanii galaana Oromoon galaana littiksanii galaana littiksanii galaana sikki jalaa Abbaan biyyaa keessa nyaatu obsanii buluun sodaadha seete obsa fixatee keessa nyaatu lafti lafeedha yaagatee otoo jirruu lafa nunnaaltu dubbii sobaa laban suufannu madaa qabnaa hin araaramnu sodaatu du'aan oolu lubbullu baqeerra dubbiin gurra nu guutee garaan nu gubataadha hambaa lafee gurraacha qaama abbootu finfinneen godhambaadha hin kennu eenyummaatu mana oolchine kaloo kabadullooni ammaatti dubbiin jara ka'ee qotee bulaani faana kawallaale kaana garaagara otoo waratee qabu kadhaana gubbaan karra omoon qomarraan citu yaagaam taaloola qeerroo konseera wal abdata isaatti gaafa roorroo konseera wal abdata omoon gaafa roorroo cheejalime waraani diinage cheejalime inni lafa yaa kumaan obbolaake Qophii Tibbanaa Oromoon meeshaa lolaa hammayyaan caalamee fi galtuusaa halagaatti goreen erga cabee kaasee guyyaa inni qabsoorraa duubatti deebi'eeru hin jiru jedha seenaan. Isuma durallee yoo laalle Oromoonni Walloo ganna 30 oliif Habashoota kaabaa fi dhiyaatiin ofirraa lolaa turan. Gootonni hooggantoota qaqqaalii olaanoo adda bilisummaa Oromoo 11 bara 1980 keessa Ogaadeeniyaa bakka Shinnigaa jedhamutti tokkummaadhaan bakka tokkotti wareegamanii awwaalamuun kabaja guyyaa goototaa eebila 15 yeroo ammaa kana waggaan kabajamuuf sababa haa ta'u malee dubbichi Wallottis ta'e hanga guyyaa har'aa fincila xumuraa gabrummaatti Oromoota kufaa kuffisanii jiranillee ni dabalata guyyaan kun. Qophiin tibbanaa keenya kanarratti xiyyeeffata dhaggeeffattoota keenya hanga xumuraatti waliin tura. Guyyaan gootota Oromoo kun hawaasa Oromoo biyya Neezerlaand keessa jiraatan biratti yeroo lammaffaadhaaf barana kabajameera gaafa eebila 16 magaalaa Amsterdamitti. Isaan dura qopheessitummaa koonyaa abaa'oo Neezerlaandiitiin kabajamaa fi yaadatamaa ture. Isa baranaa kana kan qopheesse koree hawaasa Oromooti. Bara darbes isaan duras mallattoo faajjii Oromoo ka ture alaabaa adda bilisummaa Oromootiin kabajamaa ture. Wayita nuti achi geenye isa baranaa kanarratti garuu galma keessa jeequmsi ture. Alaabaa kiyya kan jedhu. Namoonni qubaan lakkaa'aman miseensonni kaawoo yookaan immoo dhaaba obbo Kamaal Galchuutiin hoogganamu alaabaa keenya noo kabajame malee dhiisnee baanaa jedhaa turan. Ayyaana kabajuudhaaf deemanii wal jeeqaa turan. Galmicha keessatti alaabaan abaa'oo carqiidhaa isa dhiifnee guyyuma goototaa qofa haa yaadannuu kan jedhallee ture. Kijiba dhiifnee carqii kanneen ilaaluu dhiifneeti Oromummaa saniif Oromummaa isaan du'aniif saniif yoo fakkeenyaaf alaabaa san jalatti maqaa kaawaa qabatee maqaa biraa qabatee yoo du'e Oromummaaf du'e kaawaa of hin duune. Yookaan akkuma jiru hundaa kaasuu dandeessan kan Oromoodhaaf as keessaa ba'e
achi dhiibdee kan ammas dhiibdee nama bakka shan ijaa qoodee deeman hin danda'amu. Kanaafuu oromummaa isaan du'aniif saniif haa falmannuu haa dhaabbannuu isaan illee haa faarfannuu jedha kanuma isin dhiyeeffamu. Alaabaa gootonni itti wareegamaa turanii fi itti wareegamaa jiran mallattoo eenyummaa kan daangaa Oromoo fi eenyummaa Oromoo addunyaa irratti kabachiise carqiidha jedhamuun kun immoo hawaasa aariidhaaf kakaase. Bakka itti dhufne kun seenaa Oromoonni yeroo dheeraadhaaf itti wareegaman har'arra itti wareegamaa jiran yaadanna jennee. Yoggaa nuti alaabaadhaan carqii jennu tarii warri kaayyoo kana jalatti wareegamanii qabiriin isaanii godha jirtu maal nuun jedhu laata? Dhuguma akka carqii itti ilaalanii jalatti hiriiranii wareegamanii moo kun immoo hasamma kan kana jirru jaallan kun kaayyoo isaan irratti wareegaman bakkaan geenya jennee dhufna malee du'a gahii miti kan dhufaa jiru. Hundumtuu jecha afaan mi'eeffachuu otoo hin taane kun carqii miti beeka. Carqii miti yeroo har'aatti ilmaan Oromoo biyya keessatti dhiigaa jiran mootummaa jala taa'anii awwaalli isaanii kanaan baramee awwaalamaa jiru. So kun carqiidha. Dhiigaan makameera alaabaan kun. Kanaaf ciraa isaan ta'u. Gootota Oromoo kana faarsaa alaabaa inni qabatee deemaa ture xiqqeessu jalli jedhanii gadi xiqqeessu. Kanaaf alaabaa beeksisuudhaaf dorgommiidhaaf otoo hin taane guyyaan har'aa asitti wal geenye kun seenaa ilmaan Oromoo irratti wareegaman akka inni itti fufu goona taanaan seenaa irratti hundaa'e hordofuu qabna. Alaabaa carqii miti garuu carqiin alaabaa miti kana beeka. Isaan kun dura hawaasa Oromoo Neezerlaandiiti obbo Nasruudha. Haamari'aan rakkoo qabu yaada kamuu keessummeessuuf gaafii kamuu hanga humni keenya danda'etti deebisuuf qophii garuu bakka nageenyi tasgabbii naamusni wal kabajaan jiru qofatti. Ani yoo waan tokko jedhe sanii fannifamuu ajjeefamuu qabu akkanatti fakkaatetti dubbadhee jechuudha kabajamuu qaba yaada koo qabadhee dhufuudhaaf. Abaluu kana maaf jetteen yoo kan dalfinu yoo kan dhiignu rakkoodha. Bifa saniin deemuu qabnu bifa saniin walgahii kana keessummeessuu qabnu. Ammas mallattoon tokkummaa fi faajjiin fincila diddaa gabrummaa carqiidha jedhamuun namoota aarsee alaabaan guyyaa goototaa Oromoo itti kabajamaa ture sun kan dhabaa'oo malee kan biraa fuuldura keenyatti arguu hin feenuu jedhe hawaasni. Kan harka baasan hedduu ta'ellee kan carraa argate garuu namoota muraasa. Gootota faarsuudhaaf dhufu. Gootonni kaleessa kufanii nuti kabajuudhaaf dhufne yeroo jalqabaatiif yeroo bobbaadhaaf deeman 1980 keessa gara Somaalee yeroo deeman jaallan 11 bakka takkatti dhumanii fakkeenya godhanneeti yeroo dheeraa kan kabajataa ture guyyaa gootota achirraa ka'eeti. Gootonni sunillee kan dhumaa turan Oromummaaf ta'u dhugaadha Oromummaa fi Oromiyaa bilisa baasuudhaaf garuu alaabaa tana biyyattii san keessatti gadhaabuudhaaf. Jaallan hedduu alaabaa tana jalatti dhabmee jirraa jechuudha. Gootota san faarsaa goota ebalu goota lalii gammadaa goota baaroo tumsaadhaa enamoo qilxuu goota jedhaa alaabaa inni qabatee deemaa jiru immoo gad xiqqeessanii carqii jechuun immoo gootummaa isaa san irraa fuudhu. Oromummaa inni tu'eef san irraa fuudhu. Dhiiga inni tu'eef san irraa fuudhudha jechuudha. Yoo ka dhugaadhaan gootota kanatti amannee kabajina ta'e alaabaa jarri kaleessa kabajattee jalatti kabajataa turtan qabannee kabajannee nagaadha dagaluudha jechuudha. An akka dhuunfaa kiyyaatitti kawaa oolis mirga isaati. Alaabaa fedhe qabatee deemu. Jaarmeenni fedhayyuu qabatee deemu mirga isaati. Garuu guyyaan guyyaa goototaa waan ta'eef gootonni kaleessa dhumanii fi jarri kunillee warri amma yookaan alaabaa kana qabatullee kaleessa alaabaa sanatti amana waan ta'eef yeroo sanitti alaabaa saniin haa kabajannuu ka jedhuun qaba. Koreen hawaasa Oromoo Neezerlaandi garuu alaabaan Oromoo kan fedhayyuu yoo dhufe simachuudhaaf wanta murteessineef kan kaawos fudhanneerraa jedhan dura taa'aa fi barreessaan hawaasa Oromoo Neezerlaandi obbo Nasruu fi obbo Gizaachoo Eebbisaan. Akkasittiin itti aane gaa eebbi manguddoo ayyaana sana kabajuudhaaf. Sagantaa guyyaa goototaa kana dhaaba siyaasaatii miti. Biyya biraatitti dhaaba siyaasaa ta'uu danda'a kan waan kana keessummeessutti geggeessuu sagantaa kana. Garuu asitti waggaa dabarraa eegalee hawaasa biyya kanaati kan geggeessaa. Hawaasa jechuun ammoo mana hundaati, mana Oromoo hundaati. Bifa kanaan erga geggeessuun dirqama san erga baadhallee wantoota akkanaa kanas namaan fidaa hin jennu. Hin kakaasnu hin jajjabeessu. Abbaa qabatee dhufe ammoo lakki bakka kanatti dhimmi kun sin ilaallatu jenne ari'uus hin dandeenye. Irratti dubbanne irratti mari'anneera. Ammas ammoo
alaabaa lama qofaa miti kan bakka kanatti haa argamu atiink tarii namoota biraatu qabatee dhufne malee akkuma jettan osoo kudhanis dhufee jiraate mariidhuma wal fakkaatuu fi deebiinuma wal fakkaatu filaatamaa jechuudha. Egaa bifa kanaan dubbiin xumurameera nageenyi bu'eera gara kabajaatti seenaarraa tulis bifa kanaan naamusaa wajjin gara fuulduraatti kaafamuu jira galatoomaa. Dhaabni kun wal qoqoodee inni keessa jiru keessaa bahee dhaaba hedduu ta'ee jira asxaa hedduu jalatti hiriiree jira. Koo kanaaf kabajaan ayyaana kana haa kabajannu amma gara nasni keessatti eebbifadha galatoomaa. Sagantaan keenya eebbaan manguddootiin banama. Oromiyaa keessatti arroonni akkana hin jirti jedheellee yaadu fudhadhuu dhagaaniillee qaanyi qobla diina qabmoo gammachuu fuula ifaana wal jala qabnu fuula guduunfaati yoo fuula guduunfitanillee wanni tokkollee diyaaspooraan dhagdiqqaafa biyyaan hunduraa fi wareegamaa fi Oromiyaan hin bilisoo akka fedhan agawaa fedhanillee wanni tokko hin bilisoo ilmaan isiiti dhiiga ilmaan isiiti. Fotoowwan hadiidaa fi allaattii fi waraabessi taa'ee qorqeetiin irra nyaachuu jirsutti irra jaajjachuu jirra jechuudha. Eebbaa wal jalaa qabnu. Barii nagaa. Barii nagaa. Ardaan nagaa. Reerii nagaa. Dheedii nagaa. Booranaa bareentuum nagaa. Oromiyaan nagaa. Kaabaa nagaa. Kakibbaa nagaa. Kadhiyaa nagaa. Kabiddu nagaleessaa nagaa. Horaa bulaa deebanaa gadaan gadaa bilisummaatiif injifannoo uummata Oromoo. Dursee sagantaan dungoo qabsiifamuu ture itti aanuudhaan faaruun alaabaa Oromoo fi dhaamsi gootota wareegamanii itti fufe haasaan keessummaa kabajaa itti aane booda. Alaabaa Oromoo ibsitu dukkana guyyaa si dhaabbannee gabrumarraa bana. Alaabaa Oromoo ibsitu dukkana guyyaa si dhaabbannee gabrumarraa bana. Si dhaabbannee bullaa halkan tokkoofillee guyyaan suni dhufaa hagam yoo turellee. Maalamanii jaalawwan qabsoo kufanii Oromiyaa falmachuu badhaadhuwaa kan dhuganii dhaadannoo keenya kaasaatti galiin dhugaa jedhanii baa keenya sidaachuu qopheessaa nuun jedhanii. Baakenya sidaachuu qopheessaa nuun jedhanii jaallan keenya tarree turree daandii dhiigaan tattaraarree akka hin diigamne eegaa daandii lafee keenya ijaarree akkas waliin jechaa turree nu hojiidhaan fassarree faana bu'aa nu hordofaa otoo yeroo hin dabarre faana bu'aa nu hordofaa otoo yeroo hin dabarre. Galatoomaa injifannoo uummata Oromoo. Attaan suudhaan egaa har'a maaliif akkas jirru maaliif akka dhufne jaantumtuu sammuutti ni qabdu. Jaallan wareegaman sana yaadachuu dhugaa waggaatti yeroo tokko miti guyyaatti irra itoo yaadannee namatti tola. Maalinnaan har'a laphee dhiibne alaabaan har'a amma irratti mormidu kunis otoo jarri sun hin jiran ta'e har'a hin jiru. Oromummaan ammatti himanne addunyaa keessatti bololli kunis har'a hin jirutu. Asxaan adda addaa fannifannee deemnu kunis har'a hin jirutu. Otoo jarri suni hin kitimamne ta'e. Silaa mormii bakka adda addaatti ka'u kanaaf deebii gahaa kennaniiru isaan. Karaa amanteetiinis namoota amantii adda addaa keessa turan. Barnootaatiinis namoota sadarkaa adda addaa irra turan. Bakka dhalootaatiinis naannoo Oromiyaa hunda keessatti warra ammatamantu kana keessatti wareegame jechuudha. Kanaaf amma sanarratti keessummaa affeerreerraa egaa keessummaan affeerru kunis Bomulgeetaa Moosiyaa as keessa jiru akka ibsanuu kennitan kabajaanis affeeraa simadha. Nama beekuuf nama kolfisiisa. Alaabaa Oromoo akka alaabaatti kuni seenaa keenyaa jedhee seenaa sana akka guutummaatti aadaa Oromoo kan darbe kan har'a jiru qabsoo Oromoon keessa darbe kan gara fuulduraa guddina isaa kan hundumaan calaqqisa taanaan gaaf tokko sabni bilisa isaa argatee gaafa biyya isaa caffee isaa keessatti kan murteessu irratti har'a nuti mandara ormaa teenyee wal falmaa jira. Ajaa'iba kun.
Kanaaf kuni seenaa qabsoo keessa dabarsine irratti waan hundaa'e kan ta'eef kanaan kabajaa turre ijoollee dhaloota haaraa keessaa baatan kan gara fuulduraatti egereen Oromiyaa egereen biyya keessanii egereen ummata keessanii harka keessan kan jiru hawwiin qabsaa'ota keenyaa kan wareegaman hedduun isaanii kan hawwaa turan Oromoon yoom humna tokkoon akka nama tokkootti mirga isaa gaafata yoom qabsoo nuti gochaa jirru kana harka ofii galfata kan jedhu hawwiin sun ummanni keenya inni biyya jiru suni mirkaneesseera. Fakkii sana fudhannee nutoo kan ana jiru maaltu nurraa eeggama ijoolleen keenya maaliif wareegamaa jirti sabni keenya maaliif dararamaa hidhamaa jira nutoo maaltu nurraa eeggama wareegamni nuti baasuu dandeenyu maali jennee guyyaa itti wal gaafannu har gadda duwwaatoon ta'e yeroo isaanii gaddinu jennu dhugaatti isaanii waliin abbanna wanti isaan godhan wanti isaan itti wareegaman dhugaadha yoo jenne waan isaan itti wareegaman sana beeknee nutillee dhaabbii keenya sirreeffachuu barbaachisaadha. Keessumattuu dhaloonni haaraa amma jirtan kun yeroodhaa yerootti waan deemaa jiru qeeqqachuu waan deemaa jiru laaluu maaltu nurraa eeggama maal gochuun danda'a jettanii mata mataan mana keessanitti iddoo deemtanitti of gaafachuun yeroon itti wal yaadachiisu har'a. Guyyaan kun guyyaa jagnoonni Oromoo itti wareegaman jagnoonni Oromoo lubbuu isaanii dabarsanii kennan kaayyoo isaan lafa kaa'an sana guyyaa nutillee qabanne gara fuulduraatti tarkaanfachiisu akka ta'u hawwii kooti galatoomaan isiniin jedha. Dhaggeeffattoota keenyaa kanarratti kutaa itti aanu immoo qophii hundee keenyaa kan wixata dhufuu keessatti qabannee deebina. Kanarraa kanumaan xumurreerra. An Dassuu Dulaati. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa mala jireenyaati ani qopheessaan keessan Aliyyi Galatooti itti dhiyaadha. Obsa guyyaadhaa waa'ee obsaa laalla jechuudha. Obsin waan namni baay'een itti hajamu ammoo namni baay'een ammoo akka waa hin qabneetitti yookiin ammoo akka waa obsisaa sun gayaa hin taanetti ufillee ilaalu namallee ilaalu. Kanaaf yeroo namni obsa akka qabu arge namni baay'ee dinqisiifatee ati obsa qabdaa ati jaba'aa ati beekaa jedhee waan silaa namaan jechuu isarra jiru mara jedha. Garuu obsa jechuun maal jechuu namni obsa qaba yeroo jennu maal jedhaarra. Obsa jechuun wanti wayii turuu isaa danda'u rakkoo si dhufu danda'u miidhaa sirra ga'u danda'u. Namni gariin sirii obsa jechuun ciniinnachuu uduma si dhukkubu uduma si dhagaamu waan tokko ciniinnachuu danda'u jedhan. Ati hoo obsa jechuun maal jechuu jettanii wana gaafattani. Obsa jechuun filmaata biraa hin qaba jedhanii yaaduu danda'u irratti dhaaqabaa jechuudha. Filmaata biraa yoo dhabde obsuu hin dandeettuu jechuudha. Akka biraatitti obsa jechuun abdii jechuudha. Namni abdii yoo qabaate hin obsa. Maaliif waa hedatu qaba jechuudha. Waan amma isarra gayaaru san waan inni dhabaaruuf san waan adda addaa waan silaa obsa isa fixachiisuu danda'u waan tarutu mataa isaa keessa jira jechuudha. Kanaaf yoo rakkates yoo madaa'es yoo dhukkuffates wanti ciniinnatuufi waan sanii oliititu jiraa jedhee bikku jechuudha. Kun akka yaadaatitti waa'ee obsaa yeroo ta'u akka qaama kan keetiititti ammoo wanti sirra ga'u tokko balaa ta'ee rakkoo adda addaa ka sirra ga'u tokko qaamni kan kee dandeettii waan sanirraa hafuu danda'uu qabaachuu jechuudha obsa jechuudha. Amma beela ciniinnachuu amma namni tokko yoo beelee daqiiqaa meeqaaf yookiin ammoo sa'aa meeqaaf akka
beelaan taa'uu danda'u. Yoo nama tokko jibbe yeroo hagamii udu nama san waan goone hagam akka turuu danda'u. Yoo addunyaa dhabe horii yoo dhabe yeroo meeqaaf horii dhabee hagam akka inni taa'uu danda'u. Yoo tuffatame yoo kabajaa dhabe yoo bakka jiraatu dhabe yoo mirgi isaa tuqame kunniin cuftinuu dandeettii waan sirra gaaru sanirraa ati hafuu danda'uu dhabuu irratti hidhaa qabaa jechuudha. Obsi karaa biraatiin dandeettii yookiin ammoo qabeenya atiin nama kaan caalaa wayyaa akka qabdu ittiin mul'iftu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko yeroo inni dubbatu waan badaa yeroo inni jedhu waan inni jedhu kan irra darbitee kabajaan caqasuu danda'uun nama sanii ol akka jirtu itti mul'isaa ta'a jechuudha. San jechuun dhumarratti ati waan dandeettii nama sanii olii qabduuf jecha nama san mooyachuu dandeettaa jechuudha. Ilmi namaa waan itti hajamne tokko obsee hin danda'u. Amma nama yeroo jibbitan argama isaallee dadhabdan. Ka isinit dubbatu dhiisi, ka gargaartan dhiisi, yeroo jibbitan obsuu wanti dadhabdaniifi nama sanirraa abdii hin qabdanii jechuudha. Nama abdii irraa qabdan, nama deebitee waliin jiraanna jettee jiruun keenya waliin jira jettee bikkutu ammoo yoo waan hamaallee si godhee jiraate hin obsitaa jechuudha. Maaliif waan ufafoo ati waliin jiraattu santu waan guddaa jechuudha. Waa inni si godheeruuf. Bakkar chalaqqisaa biftuu dubaan bariitu saba koo gadaan keenya milkiin waa fagoon jirtu wajjin galma abbaa gadaan urjiin odaarraa iftu yoomiyyuu hawwiin keenya galma geessi malee naftu galma geessi malee naftu. Obsi hedduu barbaachisa. Fakkeenyaaf namni obsa qabu sekendii 30 waan namni jedhu haa dubbatu eegeeti hubateeti deebii kenna. Ka obsan qabne ammoo sekendii 30 sanooti daqiiqaa takka eeguu dadhabeeti rakkoo waggaa tokko waggaa lamaa keessa seenaa jecha. Ka konkolaataa oofullee sekendii 30 sanooti daqiiqaa takka nama kaan dabarsuu dhabaaf seera karaa kabajuu diddaaf rakkoo adda addaa ga laayisensii luuzii godhiitii haga namaa waliin bu'iitii haga konkolaataa waliin buusiitii wanti isa geessu maali? Obsa sekendii 30 san daqiiqaa takka dhabuu irraa jechuudha. Keessattuu namni gara tokko deemu hajaa bifa tokkoo qabu walii obsuun guddisee barbaachisa. Obsa jechuun akka bakka walii kenniiti jechuudha. Namni yoo bakka waliin kennine yoo waa waliin kennine homaa walitti hin qabaatu jechuudha. Namni yoo walitti waan qabaanne garaa waliin nyaatu yoo garaa waliin nyaanne taate waliin kabajuu waliin jaalatu homaayyuu miti jechuudha. Kanaaf obsi jaalala akka burqisiisu kabajaa burqisiisa diinagdee burqisiisa jiruu namaa uuma jechuudha. Akkamitti obsa horachuu danda'ee namni tokko burqaan obsaa yoo waan kan kee dhiiftee yookiin ammoo waan kan kee ofi cabsitee nama kaan yaaduu danda'u. Yoo waan nama biraa yaadde bee obsuun dadhabdu. Yoo waa kennuuf yaadaa jiraatte obsuun dadhabdu. Yoo nama kaawwan illee akka nama ofiitiin ilaalaa jiraatte obsuun dadhabdu. Obsuu wanti si dhooggaa waa fudhachuuf yaadu bakka silaa namni taa'uuf yaadu anatirra jaba jettee yaadu anatirra qabaata jettee yaadu kanniintu obsa nama dhoogga. Namni obsa qaba immoo madikka isa gaya jechuudha. Obsa qabaachuu jechuun akka nama teessoo yookiin adreesii qabu jechuudha. Nama fudhachuu danda'a nama bulchuu danda'a jechuudha mataa isaa. Jireenya akka hawaasaatiif bilisummaas ta'ee jiruus ta'ee warra horachoos ta'ee barachoos ta'ee hojjechoo keessatti obsi isin waliin jira innaa maraa isin waliin deema jechuudha.
Kanaaf obsa yoo hin qabaanne jiruu keessan keessaa waan tokko guddatu dhidhateeraa jechuudha. Akka aartan isin godhu, akka nama jibbita isin godhu, waan adda addaa silaa waan isin hin barbaanne maraa ka harkisu obsi sisteema keessaan dhabamuu irratti hidhaa qaba. Kanaaf obsa hedduu nama barbaachisu kana akkamitti anillee guddisee qabaachuu danda'a, akka narraa hafee namaallee hireeti rakkoo san hin qabaanne jettaniiti yoo itti yaaddan gaarii jedha. Sagantaan mala jireenya kaadhaallee asumarra raawwata. Waan obsitanii dhageeffattaniif ulfaadhaa isiniin jedha.